بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن جماعة مسلم توتا إن شاء الله تعالى ونني سنيادة جيسو بري نتكيس جركوني هجر الرامة كما توقو في دبا فولي في فرطمي لما فا كيس جرة باتي رمضان كيس جرة ويان بري إيدة توتو شكما دوبا أغرتي guyyaa iidaa nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam iidul fitrii ka akka amma keessa jirruu kana jechaadha. Akkamittiin agartee bahaa waan jedhurraa gabaabsinee walii dubbanna. Nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam iidul fitrii keessatti ganama agartee waa nyaateetiin baha. دوبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات ويأكلهن وترا. أكنا جاء دوبا راوين أغرتيك أنس إلما مالكيتي حديث كان إمام البخاري باسي عليه رحمة الله. نبين كان عليه الصلاة والسلام كأغرتين غنم فنتاي قويا إيدا فطري راجت شارا هغا تميرو ونياتوتي تميرا سنة كمين نياتا جنة وتري قل إيه نياتا كري يوكي تكا نياتا يوكي سدي نياتا يوكي شن نياتا يوكي تربا نياتا جتشو يوكي سغل نياتا قل أتوك أكنا كري جتشو كري قل أني نياتو جتشو بفساني نياتا كندي قل إيه نياتو lama nyaateen dhiisu yoo lama nyaate sadii godha jechu. Bifa kanaan agartee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yeroo gama iida fitriidhaa deemu bifa kanaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nyaatee baha. Sunnaan akkana namni sunnaa nabii keenyaa qabachuu barbaadan yaa ummata Muhammad dhiiraa dubartii osoo hin jenne guddaa xiqqaa osoo hin jenne shabaabaa dardara osoo hin jenne sunnaa nabii keenyaa qabachuun barbaachisaadha. Akka sunnaa nabii keenyaa qabatanii hordofanii jala deemaniin guyyaa borii agartee kaa jannata keessatti nabii keenya rafiiqa tahuu dandahani. Kanaaf agartee sunnaa nabii keenyaa qaceelatti qabadha. Maali kuni sunnaadha jettanii hin laaffisina. Amrii cufa namni keenya yoo sunnaa jedhan kuni sunnaadha je'aatiniin agartee sunnaan akka waan ittiin dalagamne wayii ta'ee darbaa deeman jechuu hin barbaachisu. Akki sun namni gaafa sunnaa darbe waajibatti itti aana duuba wanni biraa isa nafne jechuu ra'asul maalii dhabuu deema jechuu. Kanaafuu agartee sunnaan nabii keenyaa akka kana. Guyyaa iida adhaadhaa immoo Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam gaafa san osoo nyaanne baha eega sanii salaatee waytii deebi'e foon isaa kaqale irraa nyaata jechuu gaafa iida adhaadha. Iida amma keessa jirru kana immootu ka ramadaanaa kana iidul fitrii jedhama. Kun ka agartee ka hajjiidhaa sun iidul adhaa jedhama. Kanaafuu agartee ka amma keessa jirru kun iidul fitrii jedhama. Kanaaf agartee waan qara soommanaa dhufaniifi soommanaan adda godhuu hikmaa hedduu keessa jiran jedhan duuba agartee waan kana godhuu keessatti hikmaa hedduu keessa jira nyaatanii bahuu kana keessatti soommanaan wal fakkeessuu dhabuudha. Guyyaa iidaa soommanuun agartee dhoowwaa tahuu nabiin keenya himee jira hadiisa biraa keessatti illee duuba ammallee sangarsiisuudha agartee jedhan kanatu keessa jira jedhan hikmaan. Kanaaf agartanii obboleewwan keenya hikmaan tanurraa dhukattee fi tanuu mul'atte hedduudha. Kanaaf agartee wanni nuti godhuu qabnu guyyaa borii yeroo gara iidaa yaanu osoo gara dirree iidaa yaaneen duratti wanni godhuun nurraa eeggamu yoo iida ta'uun itti walii galame jechuu iida ta'uu yoo itti walii galame jiini agartee yookiin guutaa yookiin hir'ata immoo irra hedduu akka amma haasayamaa jirutti bor iida jechuutu haasayamaa jira. Duuba agartee haalli kun yoo murtaaheetiniin jedhe dirree iidatitti osoo hin baaneen duratti wanni isin ittiin faxartan namni sunnaa nabii keenyaa hordofuu barbaadu osoo gara dirree iidaan baane waa qammasee bahuudha. Sunis maali jennaan timira. Namni timira hin qabne hoo yoo timira hin argatin hoo wanni biraallee agartee jaa'iz waan silaa aslitti halaali waan feeten faxaruu dandeettaa dhoorgan ittiin jiru. Waan feeten faxaruu dandeettaa dhoorgan ittiin jiru. Immoo irra caalaa wani nabiin keenya ittiin faxare nabiin keenya nyaatee qammasee bahe jechaadha timira. Timirri sunillee bifti nabiin keenya ittiin agartee qammasee takkiyyuu nyaatee bahe qindii osoo hin taane qarii godheeti. Qarii akkai godheetiniin nyaata jechaadha. Akka sanitti nyaadhaa sunnaa nabii keenyaa hordofadhaa isiniin jenna. Kanaafuu sheer walii godhaa wal dhaqqabsiisaa. Halkan har'aa kana bira osoo hin dabarre namni cuftinuu agartee waan kana walii dabarsaa wal dhaqqabsiisan isiniin jenna. Namuu agartee bakka jirtanitti saahibban keessanii ergaan tun akka dhaamsi kun isin bira gaheen namuu walii dabarsaa sunnaa nabii keenyaa kana akka namuu hordofu. Addaallu alal khayri kafaa'ilihi jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Namni khayrii tokko irratti nama qaceelche akkuma nama khayrii san dalageetiyya. Kanaafuu agartee wal qaceelcha jechaadha inshaallahu ta'aalaa walii facaasaati wal dhaqqabsiisaa saahibban keessaniif isin martuu ergaa wal dhaqqabsiisaa isiniin jenna karaa adda addaatiin walii ergaa isiniin jenna akka namuu irraa fayyadamu jazaakumullahu khayran.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، إلى اللقاء.